har'aa'u nama shakkisiisa kana booda isaanuu nu kufallafaa ka'uu hin danda'an. Baqattooti Eertiraa kum digdamaa kaampii Tigraay kee turte eessa jirti iyyaafan? Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaan guyyaarraa magaalota Oromiyaa hedduun hiriira oolan. Maal jennaan deeggarsa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmediif qaban agarsiisuuf. Suuraaleen hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti qoodaman akka agarsiisanitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira deeggarsaa kan irratti hirmaatan. Fuul Facebook BBC Afaan Oromoo irratti ganam kana oduu maxxansineen namoonni dhibbaan lakkaa'aman yaada kennaniin namoonni hiriira ba'anii dirqamaan ba'anii jedhan. Jiraatan magaalaa Garroo ta'aniif warreen hiriira kan qindeessan irratti hirmaatan Abba Abduu Haajii Kaweelikii Iliyaas Mulugeetaa dubbisee dirqamaa miti ufumaan eeyyam gaafannee baanee jedha. Hiriira deeggarsaa Dr. Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaa deeggaruudhaaf nuula kanaan duras yeroo lama sadii bulchiinsa magaalaa Garroo kana gaafannee turre hiriira kana ba'uuf turre haalli tokko nu mijaa'uu didee turaa nu jiran jarri bulchiinsaa. Amma guyyaa saniin duratti immoo nama torba isaanii bulchiinsa magaalaa Garroo deemnee kantiibaa biratti uummanni gaafataa jira. Waan uummanni gaafate kana jennee qabxii ja'an tokko dhiyeessinee qabxii kana keessaa juntaa kanaan dura uummata keenya irratti balaa buusaa ture kallattii adda addaatiin juntaa kanaan barbadeessuudhaan hadda uummanni akka barbaade socho'uu danda'u irratti misooma kana amma immoo calqabame kanas immoo itti fufee cina jaraa isaanii masa Itoophiyaa kana akka tokkotti qabnee wajjin cina isaanii ba'uudhaafi kana kan fakkaatan irratti deeggarsaa baay'ee uummanni gaafataa jira. Uummata kana maaliif kaamtanii jechuudhaan numatu ba'ee fedha keenyaan xiiqiidhaan wanti argame kun injifannoo kana irratti amantummaa guutummaan gatii qabnu jechaadha. Baanee maaliif hin naasuuf maaliif nu hukkaamsitu waa'ee namni tokko yaada isaa bahee ibsuu danda'a. Inni balaaleffatullee bahee balaaleffachuun mirga isaati. Dimokiraatik raayitii isaa maaliif hukkaamama kan jedhu irratti ofii keenya gaafannee shoolchee. Ministeerri muummee Abiy Ahmed hiriira deeggarsaa kan hordofee erga dabarseen deeggarsis waliin jiraa jedhee guutuma Oromiyaa taasifameef baay'ee sangalateeffadha. Ergamii addaa mootummaa uummataaf tajaajilu qofaa jedhee fuul Facebook isaa gubbaa maxxanse. Mootummaa gamtoomaniitti dhaabbati baqattoota UNHCR baqattoota Eertiraa kum digdamaa ka kaampii Tigraay kee jiraachaa turte eessa akka jiran hin mirkaneeffannee jette. Dhaabbatichi ka kaampii 4 keessaa lamqoof daawwate baqattooti tun akka hamaa jiraachuu dubbata. Namoota dhabaman kana odeeffannoo qabdu jennee dubbii hima UNHCR Chris Melza gaafan. There were about 8,000 in Shimalba and about 12,000 in Kaampii Shimalbaa keessaa baqattoota 8,000 akkasumas kaampii Hisaas keessaa baqattootni 12,000 eessa akka jiran hin beekamu. Garri caalu kaampicha dhiisanii akka bahan dhageenyeerra. Kaampootni kunneen duwwaa ta'uu isaanii garuu hin mirkaneessine. Suuraan satalaayitii irraa arganne kaampiin tokko gubachuusaa agarsiisa. Odeeffannoo baqattoota kanneen irraa arganneen kaampiiwwan kanneenitti jiraachuun daran ulfaataadha. Gara kaampota kanneenitti galuu waan hin dandeenyeef waan mirkana ta'e dubbachuu hin dandeenye. Ji'oota sadiif kaampiiwwanitti galuu hin dandeenye. Dhiironni, dubartootnii fi daa'imman 20,000 deeggarsa kamuu argachaa hin jirani. Nyaataa fi bishaan argatan. Daawwachuu waan hin dandeenyeef odeeffannoo hin qabnu. Kanneen ijaan arganii fi gaazexeessitoota irraa odeeffannoo arganneen garri caalaan kaampiiwwan lamaan kana gadhiisanii bahaniiru. Kaan Finfinnee galaniiru. Kaan ammoo kaampiiwwan UNHCR Adda Hawushii fi Mayaayeenitti argamanitti galaniiru. Baqattootni 10,000 lakkaa'aman Shiree fi dhiyeenyatti argamu. Haala hamaa keessa jiru. Dahoo waan hin qabneef daandiirra ciisaa jiru. Nyaata waan hin arganneef baala soorachaa jiru. Kaampiiwwan lamaan daawwachuu kan hin dandeenye sababa mootummaarraa eeyyaman arganneef. Haaluma wal fakkaatuun barreessan olaanaa Norwegian Refugee Council Jan Egeland rakkoo namooma naannoo Tigraay kee jiru guddoo isaa yaaddessaa jedhee BBC'tti. During these 3 months, we have as an international Ji'oota sadan dabranitti dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa deeggarsa bu'a qabeessaa fi waarawaa ta'e kennuu hin dandeenye. Namoonni miliyoona 2 siqanii deeggarsi hatattamaa isaan barbaachisa. Kanneen deeggarsa namoomaa taasisan galan kan jedhamu dhugaa miti. Keessattuu lixaa fi giddugala Tigraayitti namoota qaqqabuu hin dandeenye. Deeggarsa kennuun kan danda'ame daandii guddicha Maqalee fi iddoowwan mootummaa federaalaa jala jiranitti.
hawaasa bira geenyee deeggarsa gochuu akka dandeenyu irra deddeebiin gaafanneerra. Yeroo tokko gama federaalaa, yeroo kaan ammoo sadarkaa naannootiin heeyyama yeroon itti dhorkamne jira. Kanneen deeggarsa barbaadanii miiliyoona 2 caaluu danda'u hin beeknu. Lolli kun yeroo dheeraaf ture. Naannichi bakka hiyyummaan itti babal'atee fi deeggarsa kan barbaadudha. Dhimuma kanaan wal qabatee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muuftiin magaalota gurguddoo naannoo Tigraay dhaabbilee deeggarsa namoomaaf banaa jedha. Gama biraatiin baqattoota Eertiraa 20 eesbuutiin isaanii dhabaman sababa rakkoo naannicha keessatti uumamee baqatanii magaalota seenuu isaanii himan. Yeroo ammaa tokko deebi'aa jiru, haa ta'u malee deebi'uuf wabii nageenya barbaadu jirraa jedha. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessa. Jalqabaan dargaggoo Obsa Abdiisaa guyyaa irraa waajjira Koominikeeshinii Poolisii Oromiyaa keessatti hidhamuu BBC'tti himan. Abdiisaan kan jecha Haacaaluu Hundeessaa hordofee jijaaf manidhaa ture 7 kadabr gadhiisan. Irra deebi'anii waan hidhaniif agammaa hin baramne. Paartiileen mormitoota 3 waraana Tigraay keessa deemaa tureen namni 50 olii ajjeefamee jetti. Paartiileen Tigraay tuni agammaa jeequmsi deemuu jira ka jettu mootummaan Itoophiyaa beelana mijeessuu jira jetti. Eegii waraanii naannichaa sadaasa waggaa dabree eegalee lakkoofsi nama ajjeefamee hin mirkanoofne. Gumiin manmaree musliimoota Biriteen yeroo jalqabaaf hooggantuu dubartii filatte. Dubartii yeroo jalqabaaf bakka itti gaafatama guddaa kanaatti filamtee Zaara Muhammed jedhamti. Zaara Muhammed barreessituu olaantuu ta'uun kabaja guddaa jetti. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden eegii waraanii Miyaanmaar aangoo fudhateen booda qoqqobii akkaan akeekachiisan. Waraanii Miyaanmaar Sansuuchii fi hoogganoota biraa filannoo waliin dha'an jechuun to'annoo jala oolchiti. Baayiden humni waraanaa fedhii uummataa irra goru yookiin bu'annoo filannoo amana haaquu hin qabu jedhu. Warshaan aannan gaalaa waggaatti $10 biliyoon galchaa jedhan. Addunyaa keessatti gaalii harka 60 akka horsiisee bulaa Afrikaa bahaa Keenya qofaa maatiin tokko ta BBC'n dubbiftee guyyaatti aannan lita 15,000 gurgurtii jetti. Mootummaan Tanzaniyaa talaalii COVID-19 hin galfannuu jedhee ibsa. Pireezidantiin John Magufuliin torban dabree talaalii tan hin feenuu jedha. Bakka talaalii tanaa qorsa aadaa haa kulachaa dabraa jedhee dhaame. BS Watini ta duraan Swaziland jedhamtu namni hedduun COVIDin du'ee plaastikiin reeffamarran dhabam. Torban lamammaa uffata sireetiin maraa jedha daktariin tokkin. UK'n isaan gargaaruuf daktaroota 11 ergiteef. Guinean akkamii miseensonni mormitoota 4 man hidhaatti du'anii qorachuu qabdii jedha Amnesty International. Jarri kun hiriira referendamii waggaa dabre keessa qabanii miseensota paartii mormitoota. Amnesty namma warri man hidhaa turelleen gadhiifamuu qabaa jetti. Obbo Jawar Muhammad, Obbo Baqqala Garbaa, Hamza Booranaaf Shamsuddin Tahan guyyaa jaafaa beelaan oolanii buluu jiran. Eegii maatiif deeggartooti isaanii waan uffata keelloo yookiin haadha uffataniif qaban laganna nyaata jalqaban. Am laafanii akkama jiranii ka jettu obboleettiin Obbo Jawar Raabiyaa Siraaj yaaddoofnee jirraa jetti. Hedduu dadhabanii jira hedduu garaa nama nyaata akka malee. Yoo margite eege? Ammaan kana biraa dhufuutu ammaan gattaa. Maan jedhan? Arginu bakka waan akka qabsoodhaa hin nyaannu. Bishaanuma namni bishaanuma lafaatti qabatu walii dhaabatu dadhabanii qaamni isaanii hollataa. Nama dhaabbatanii haasofsiisuu hin danda'an. Hedduu dadhabanii jiran hedduu guyyaa jaaffaa kana namni bishaanumallee duwwaati maal jettaan. Ani sumaan ulaaluu dadhabee boo'ee biraa gala. Obduu kan jennu har'as boru siyoomummaan nuti qabsoodhaan ni duunaa jaalaka ijoollee Oromoo meeqaa kamtu itti du'anii itti dhumanii wareegamanii diinni isaanii dhangala'ee har'a diinni nurratti fe'uuf deemtee. Nuti immoo kana dhaabbannee arguu manni aduun wayyaa jira. Ambulaansii faatti cicha ejjaa jedhan filaa man hidhaa kan atmaan agarte. Kalee ambulaansii lamaatti tureewu dhuguma yoo taate immoo tana booda ni kufannu wallahi har'aa'u nama shakkisiisa tana booda isaanuu ni kufan lafaa hooqa'uu hin danda'an. Nikki akkatti muka qabatanii dhaabatanii hanguma sanuu uummanni waan deemaa jiruuf kabajaa gabbaanii mata isaanii galatooma jechuumaaf gabbaan malee waan takka tana booda gabbaanii lama shanii beeku sanis hin dubbisanii galatooma qofa. Namaan dubbachuu hin danda'an jechuu. Dubbachuu hin danda'an keessattuu jeena irra dadhabee jira. Ni dhukkuballeedha.
Miru kuba mila furu dat berian boikin berarti malu kalau karena mau film mortis mal jetta. Wani isani mal hedu, mana kana isani mal tu fresh. Una baka sulu kasora ti jabesa mana amanya tanya da tanya kan bustanya tu timboina aja. Umane jere boa ni timboina. Jo jabesa ni jani